Warquu Maqaasan jedhama. Barreessaa sabakaa gubaa'ee mana amantii kanaati. Manni amantaa kun bara 1970 dhaabbatee amma umuriinsaa waggaa 47 ta'eera jechuudha. Waggaa 47 keessatti gara waggaa kurna kana manni kun jigee, sababa manni kun jigeenis uummanni kana jalatti duraan hirmaachaa ture nurraa baqatee kanuma kaasuu dadhabbiidhaaf nurraa qabatee mana amantaa naannoo jirutti kan deemes jira. Amantiin mallee hubannoo dhabinaan kan jijjiirrate jira jechuudha. Manni amantaa manaafiqootaa hollaadhanis nu naanna'ee jijjiira jechuudha, dhaabatee jechuudha. Miseensi mana amanticha kanaa nama 200 ol ta'ayyuu amma gadi tamanaammanii kaanis du'aanis warri manguddoota dursaa deemanii kaanis hubannoo dhabinaan gara amantiitti nurraa deddeemee amma gara miseensa 150 wayii ta'a jechuudha. Kanaaf luboonni as keessa jiranis illee tajaajilli isaan tajaajilan waggaatti mindaa 2,000 kenninaaf jechuudha. Miseensuma kanarraa funaanne jechuudha. Waggaa tokkotti 2,000 argatu. Isaanumti illee mindaa ofiitii ani osoo hin taane ji'atti si'a 4 yeroo jidduutti maaramiif dubbaalan qabamanni amantaa kuni guyyaa maaramiif guyyaa madaalamii malee guyyaa 4 sanbattan arfan ni tsalli'u. Kanas lamaan jidduutti tsalootiin taasisu. Isaanis mindaa kana jaalatanii osoo hin taane haaluma uummata naannoo kana ilaalanii dadhabinum kana ammuma hirmaannaa uummataa kana ilaalaniiti kan isaan tajaajilaa jiranii. Qeessota 3 fi 2 fi diyaaqona 3 naqaabii tokkoon akkasitti kaffalaafii jirra jechuudha. Nama tokkoof yookaan luba tokkoof waggaatti birrii 2,000 kaffalamaaf. Nama tokkoof waggaatti qarshii 2,000 qofa. Isuma uummanni miseensi namni tokko waggaatti birrii 100 ammallee akka aanatti qajeelfama gadi buusanii 200 kaffaltu jedhanii 200 uummanni kaffalaa jira. 200 kana isuma kan waardiyyaa innaa baasne uummanni kaffaluu dida jechuudha. Hubannoo dhabne jechuudha kun. Egaa ishii ammuma fuune irraa bakka isaanii waliin geenyetuma waan ta'e goonetuma itti dirqamsiinis irra deemnee irra ta'an itti maxxansineetuma waan ta'e irra jira. Kanaaf kaan harcaati dhumaan waan ta'e goonee akkasumatti kadhaa dhumaan waan ta'e goonee akkasitti tajaajilamaa jira manni kun jechuudha. Sabakaa gubaa'een illee akka qajeelfamaatti miseensa nama 9 jedha. Sabakumti gubaa'ee illee warrumti uummata keessaa filatame guutumaan guutuutti bahee ni hirmaatu jechuudha. Rakkina mana amantii kanaa hin dubbatu baheetuma jechuudha. Hundi wal faanas wal qixa hubannoo hin qabu, barumsa hin qabu. Namni 5 3 yoo argama jechuudha. Kanumaan bulti manni. Soolaariin keessan gahaadha? Hin qabnu, soolaaris hin qabnu. Maaliin tajaajilu abboonni? Akkanumatti xaafii shaamaadha. Isuma magaalaa irraa warri hubannoo qaban waggaatti ximqatatti finfinneedha warri dhalata biyya kanaa wayii yoo dhufan waan ta'e as galchanii nuyis immoo shiidhuma sana keessaa waan ta'es binnee silatii adda addaatiin binneetuma kanumaan shaamaadhaan tajaajilu malee soolaaris hin qabnu. Waan akka shaamaa, xaafii, ixaanaa, zabiibii argattu akka salphaatti. Hin argamu bakka baadiyyaadhaa hin argamu bittaadhanii fi silatiidhaan namoonni magaalaa jiran gaafa yaadanii dhufan hirmaatanii isumatu tajaajila fedhii namaatiin yoo argameedhaan alatti hin argamu. Kiiloo tokko waggaa meeqatti hin qaddamne zabiibii? Firee 5 firee 7. Kanuma baay'ee rakkoo bakka hubannoon namaas baay'ee laafaadha. Garuu keessa akkuma amma ijoolleen sabbattamaaronni kun wal jalaan reefu barattoonni kun reefu isaanumtuu gaafa eenyu jedhan bakka salacha'anii kan harca'anidha. Amma kinoo ijoolleen xixiqqoon kun reefu jalqabanii nuuf itti deemaa jiru. Otoo hubannoon akkanumatti cimee akkuma ijoolleen kun amma barumsa eegalte kana kaleessumaa namni akka itti barachaa jire ture. Manni amantaa kunis waan gajjiruuf hin qabu. Xiqqoo gama hubannootiinis laafadha. Namoonni keenyas baay'inni isaanii maddiidha. Hirmaannaa irrattis